Tolee, welcome. Akkam jirtu hordoftoota YouTube gaaddisa barnoota fayyaa keessanii jechuun barbaada. Har'a qabadhee kan inni isiniif dhufe keemistirii kutaa saayilaffaarraa chaaptar 4 jechuudha. Paartii sadaffaatiin qabadheeti kan isin dhufe dhiifama jechuun barbaada. Koomentii keessan yeroo baay'ee natti barreessaati kan turtanii anis jidduudhaan xiqqoo biizii ta'eetumaan isinirraa ture. Kanaatu isinirraa na gorafachiise jechuun barbaada. Kun isiniif deebi'eetiin jira. Paartii kanaan kan ilaallu classification of elementiidha. Haala qoqqoodama elementoota gabatee pireedikii keessatti jechuudha. Barnoota kana barattanii erga xumurtanii booda at the end of this section kana barattanii erga xumurtanii booda wantoonni isin beekuu qabdan maali? Tokko explain the relationship between the electron configuration and the structure of the predict modern predict table jechuudha. Electron configuration fi modern predict table wal bira qabdanii adda baafattu. Describe the three classes of elements in the modern periodic table. Gabatee periodic ammayyaa keessatti kilaasii elementoota sadeen kan jedhu. Elementoonni kilaasii meeqatti qoodama? Sadiitti gurguddootti qoodama jechuudha. Isaanis sibiilaa fi garii sibiilaa kan jennu jechuudha. Isaan kana haala ramaddii gabatee periodic ammayyaa keessatti kan adda baafattu yookaan kan ibsitu ta'u. Kan biraan immoo give the group names for the main elements. Main elementiidhaaf yookaan warra A groupii jennu saniif maqaalee isaanii kennituu fi kan biraan immoo classify the period into the short, long and incomplete period jechuudha. Inni qooddu incomplete jedhamtu tarree torbaffaadha. Tarree torbaffaan incomplete jedhamti. Tarreen dheertuu warri jedhamtuun ammoo shanaffaa fi jaffaadha jechuudha. Tarreen sanii gad warreen jiran immoo tarreewwan gaggabaaboo jedhamuudhaan warra beekaman jechuudha. Kan biraan immoo tell the number of groups and the period in the modern periodic table yaa. Gabatee periodic ammayyaa keessatti tarree fi gareewwan isaan qaban ni ibsitu jedha. Tarree torbaa fi akkuma paartii kana duraatiin jenne tarree torbaa fi gareewwan 18 kan isaan qaban jenne. Kan biraan immoo tell the number of elements in each period. Tokkoon tokko tarreewwanii keessa elementoonni meeqa akka jiran adda ni baafattu. Fakkeenyaaf tarree tokkoffaa keessa elementoota lamaa jira. Isaanis haayidroojiinii fi hiiliyeemiidha. Tarree lammaffaa keessa elementoota saddeeti jira. Sadaffaa fi lammaffaa keessa jechuudha elementoota saddeeti jira jettanii akkasitti lakkoofsa isaaniitiin illee adda ni baafattu jechuudha. Kan biraan immoo predict the period and the group of an element from atomic number. Gabatee periodic ammayyaa keessatti haalli qoqqoodamiinsa gabatee periodic ammayyaa maal irratti kan hundaa'e jennee duraanuu paartii darbeen akkuma jenne lakkoofsa atomaa irratti kan hundaa'e jenne. Kanaaf lakkoofsa atomaa isaan irratti hundaa'uudhaan garee fi tarree gabatee periodic ammayyaa keessatti tarree fi garee elementoota adda ni baafattu jaa. Kan biraan immoo tell the below and group of elements from electron configuration. Raabsa electron configuration isaaniitirraa maaliif maal himtu jechuudha. Elementiin kun bilookii kam akka ta'ee fi garee kam akka ta'e adda ni baafattu jechuudha paartii kanaan jechuudha. Elementoonni tokkoon elementoota lakkoofsa atomaa isaanii fuunee yookaan raabsinu taate muraasni isaanii S bilook irratti kan dhumaniitu jiru. Kanneen biraa immoo warra P bilook irratti dhumanii jiru. Warreen biraan immoo D irratti F irratti kan dhumaniitu jiru jechuudha. Akkuma paartii darbeen jenne warreen main group yookaan groupii warri A ta'an san maal jechuudha? S fi P block itti hiramu jechuudha. Kana keessaa gareen tokkoffaa fi lammaffaan gareewwan S block warreen jaman yoo ta'an gareen P block ammoo garee sadaffaa A irraa qabee hanga 8tti warri jedhaman san gareewwan maalitti jedhamu jechuudha. Gareewwan P block warra jamanidha. D block warri jedhaman transitional metal warra gabatee periodikii keessatti lammaffaa A fi sadaffaa A jidduu akkana gabbu'anii warri ta'an san warra sibiilota ce'umsaa jennuun jechuudha. Kan biraan immoo F block warreen jennuun warreen gabatee periodikii elementoota jalatti gadi bu'anii kophaa isaanii tarree jaffaa fi torbaffaa jedhamanii waamaman san laaktanaayidootaa fi aktanaayidoota warri jennuun san F block irratti kan dhuman ta'uu isaaniiti. Tokko tokkoon ilaalutti adeemnu warra S block jedhaman irraa kaafne jechuudha. Asirraa tokkoffaa irratti kan ilaallu S blockidha jechuudha. S block elementii warreen jennuun elementoota akkamiiti? Elementoonni S block elementii jedhaman elementoota raabsa electron configuration sanaatiin yeroo raabsinu dhuma isaa irratti S irratti kan dhuman jechuudha. S irratti kan dhuman maal jedhamu jechuudha warri sanii S block elementii jedhamu jechuudha. Yoo fudhanne fakkeenya elementoota S block keessaa soodiyeemiin lakkoofsa atomaansaa 11 lakkoofsi atomaa soodiyeemiidha 11 yoo ta'u 11 kana fudhannee yoo raabsine 1s2 2s2 2p6 elektiroononni gubbaarra jiran meeqa jechuudha. Asiin 2 2 2 4 4 6 10 meeqaan nuuf jechuudha. Takkuma qofaan nuuf kanaaf CDS 1 jechuudha.
takkitti haftee S gubbaa gisee keenya maal jenne asirraa periodii kamii murteessinaa garee kamii murteessina kan jedhu yoo S irratti dhume elektiroononni S gubbaatti barreeffaman maal ibsa jenne garee elementii sanii kan ibsu yoo ta'u ammoo lakkoofsa principal quantum number keessaa yookaan warra duubatti barreeffaman keessaa especially yeroo hunda isaan kana eenyu duubaa fudhannaan jee paartii dabare keessatti yoo yaadattan S duuba jiraan jee lakkoofsi principal number guddaan raabsa electro configuration keessatti S duubaa fudhannaan jenna. Kanaaf S nama duubaa fudhannu isa kana waan ta'eef elementiin tun elementii tarree sadaffaa fi garee tokkoffaati jechuudha. General balance or outermost shell electro configuration is given by akkana namaa jechuudha. Electro configuration formulaan jechuudha elementiin S block ta'e tokko kamiyyuu fuune yeroo gaafa raabsinu follow godhu jechuudha. Eenyu irratti dhuma N jeeti S waan abtutuudha jechuudha. Kareefu yoo ilaaltan N jeeti S waan jedhume jechuudha. Akkasumatti formulaan kun isaan hundaaf warra S block yaman hundaaf dhaabbataadha jechuudha formulaan kuni. That means kana jechuun kun maal bakka bu'aa Nobel gas kan jennu warra garee 8ffaa A jennuun san jechuudha warra gaazota luujii jennuun sanii kan bakka inni bu'anii NS waan jenneen burreessinaa jechuudha. Kun karaa gabaabaadhaa yeroo shorti goonee barreessinu fakkeenyaaf lakkoofsa elementii lakkoofsa tamaa isii lakkoofsa guddaa ta'e tokko baay'ee fageessinee raabsuudhaaf yeroo nu jalaa fixa waan ta'eef gaazota luujii seenterii irra kaayyannee sanboota elektiroonota hangaafe maddii irraan itti daanaa jechuudha. Kanaaf kun karaa gabaabaadhaan gaafa hir'u gaafa raabsa elektiroonii kana keenyu bifa kanaan jechuudha kan keenyu sibiilota garee tokkoffaatiif jechuudha. Jee gaazota luujii bakka bu'aan jee N jee S1 yoo jee warri kun warra maaliiti sibiila alkaaliitiif yoo bakka kana immoo akkanattuu godhe garee lammaffaa ibsa jechuudha. Kun formulaan isaanii koonistantiidha jechuudha. Warra garee lammaffaatiif koonistantiidha. Inni kun immoo sibiilota garee tokkoffaa kanaaf formulaa dhaabbataadha jechuudha. Kan biraan immoo P block yoo ilaalle P block elementii jechuun elementii akkamiiti? P block elementiin elementii lakkoofsa raabsa elektiroonii gaafa barreessinu raabsa elektirooniitiin gaafa barreessinu dhuma irratti P dhaan kan dhumatu jechuudha. These elements are called P block elementii jedhama jechuudha. Elementichi mataan isaa maal jedhama? Elementii P block jedhama jechuudha. Yoo kam ta'e yoo raabsa elektiroonii isaa dhuma irratti P qabaate jechuudha. Raabsaa dhufnee dhuma yeroo yookaan indii isaa irratti P yoo arganne elementii maaliiti jechuudha? P block elementii jennee ni yaamna jechuudha. The general balance electro configuration is inni kunis maal qaba? Raabsa elektiroonii general rule ta'e qaba jechuudha. P block kunis hundi isaanii jechuudha. Formula kana follow godha jechuudha. Elementii P block elementii ta'e tokko fudhannee yoo raabsine dhuma irratti formula kana arganna jechuudha. NS2 NP 1 up to 6 maaliif jenne P meeqa baatee inni duraan orbitaalli P dha. Elektiroonii takkaa kaasee hanga 6 baachuu dandeenye. The P block elements are placed in group number of isaan kunis warri P block jennuun eessa jennee warri garee sadaffaa jedhamu san maatii boroonii san jechuudha. Maatii boroonii san ka'ee hanga garee 8ffaa warra hiileemii irraa kaansanitti wantoota P block elementii jedhamanii jechuudha. As keessatti P block keessatti wantoonni as nuti beekuu qabnu maali? Balance shell elektirooniin eenyu wajjin wal qixa? Lakkoofsa principal quantum number isa guddaa wajjin wal qixa. Kana jechuun raabsa elektiroonii akkuma reefu tana ilaaltan san lakkoofsi balance shell elektirooniitii fi lakkoofsi maalii wal qixa? Principal quantum number keessaa inni guddaan wal qixa jechuudha. Asirratti uuma tokkoon isin ibsa jechuudha. Warra S blockiitiif S blockii warra ta'aniif warra S blockii ta'aniif gruppiin isaa akkamiin beekama jechuudha. Gruppiin elektiroonii S gubbaa teessu sanii jechuudha. Elektirooniin asii barreeffamtu san elektirooniin asii barreeffamtu san maal ibsiti? Gruppiidha ibsiti. Ammoo periodii maaltu ibsa jechuudha? Periodii kan ibsu lakkoofsa principal number yookaan duubaan akkana barreeffamu san jechuudha. Inni kanatti kana jennee barreessinu san keessaa isa kana keessaa inni guddaan S duuba jiru maal jechuudha? Periodiidha jechuudha. The highest principal number which is behind the what? SC blockii. SC blockii duubaan jiraan jenne principal number quantum numberiin guddaa yeroo hunda raabsa elektiroonii warra D blockiitiif isaa ta'u P blockiitiif isaa ta'u F blockiif isaa ta'u principal quantum numberii guddaa kan argannu yeroo baay'ee eenyu duubatti hin jee
S bilookii duuba jira jechuudha. Yeroo kamiyyuu S bilookii duuba argattaa jechuudha. Kanaaf pirinsipal quantum number yookaan lakkoofsa duubaan barreessitu san akka koofishentiitti barreessitu san keessaa inni guddaa yeroo hunda maal ibsaan jee tarree elementii saniiti kan ibsu jechuudha. Biraan immoo warra P bilookii irra dhumaniif akkam warra P bilookii irratti dhumaniif P bilookii irratti kan dhumaniif ammoo eenyu qofaatu adda jechuudha. Haalatti guruppii barbaadu qofaatu jecha adda jechuudha. Guruppiin akkamitti barbaadama? Kanarratti guruppiin is equal to elektiroonii S gubbaa jiru elektiroonii asiin S gubbaa jiru ida'uu elektiroonii asiin P gubbaa jiruuti jechuudha. Elektiroonii P gubbaa jiru isaan kana lameen gaafa walitti daanu maal arganna? Guruppii elementii sanii kan argannu yoo ta'u, pireediin ammoo yookaan tarreen elementii sanii maali? Amma kan warra S bilookii barbaadnu sanitti pirinsipal quantum numberii haayi ta'e isa guddaa S duuba jirudha jechuudha pireediin. Guruppiin garuu kamii barbaadama? Elektiroonii S gubbaa jiruu fi P gubbaa jirudha. Nuti formulaan keenya fakkeenyaaf jeneraal formulaan for P block elementiidha akkami jenne NS2 NP 1 up to 6 kan jenne san elektirooniin fakkeenyaaf takka hanga 6 P gubbaa barreeffama. Asiin gubbaan lama jira. Kana booda elementii saniif guruppii gaafa barbaadinu hin jedhe elektiroonii gubbaa tanii ta'uu takka hanga 6 keessaa kan P baate itti yeroo idaanu rizaaltiin nuti argannu maal jechuudha? Guruppii elementii nuu kenname san kan nutti himu ta'uu isaati jechuudha. Asumaan kan biraan immoo hileemiin akkamitti dhumti? Warra P bilookii keessaa exceptionii kan qabdu jechuudha. Formulaa NS2 NP 1 up to 6 kan jedhu kan hin hordofne hileemii qofaa jechuudha. Hileemiin kanaan ala jirti jechuudha. Maaliif akkana dhumti jechuudha? Kan hileemiidha. Hileemiin akka warra eenyutti dhumti jechuudha? Akka warra sibiilota alkaalii sanitti yookaan akka warra sibiilota garee tokkoffaa jechuudha. Warra garee tokkoffaa sanitti NS jettee dhumti jechuudha. Isiin kun exclude hin hammatamtu jechuudha. Warra akka P bilookii sanitti yookaan formulaa P bilookii kana follow hin gootu jechuudha. Exceptionidha jechuudha. Exceptioniiwwan akkanaa kun sirriitti hubachuudha isin barbaachisa. Warra P bilookii keessaa formulaa jeneraal formulaa P bilookii elementii saniin kaa'amuu kan hin dandeenye hileemiidha jechuudha. Formulaan isin ittiin kaa'amtu NS2 dha jechuudha. Hileemiin raabsa elektirookonfigureeshinii isiitiin gaafa laaltu warra S bilookii fakkaatti garuu biheevariin isii yookaan amalli keemikaalaa isin argisiiftu warra garee 8ffaa yookaan warra P bilook elementii jennuun sanii wajjin wal fakkaata. Kanaaf maalirra dhaabbattee garee 8ffaatti ramadamte jechuudha. Amala keemikaalaa isin argisiiftutu garee 8ffaatti akkasiin ramadamtu isii godhe jechuudha. Akkana jedhee yoo si gaafate warra P bilook elementii keessaa raabsi elektirookonfigureeshinii isaanii warra S bilookii wajjin kan wal fakkaatu kamii yoo siin jee kanaaf eenyu jechuudha? Hileemiidha jechuudha. Hileemiinis sadaffaa irratti immoo warra D bilook elementii jedhaman kana yoo ilaalle akkuma kanaan duraas jechaa turre warri D bilook elementii jennuunis amaluma isaan kaan isan kan qabu jechuudha. Gaafa raabsa elektirookonfigureeshinii isaanii barreessinu dhuma irratti D bilookiidhaan kan dhuman elementoota D bilook elementii jedhamanii jechuudha. This is if the last electron enters into the d orbital irratti kan dhuman yoo ta'an the elements are called d block element except the what? Except tironium jechuudha. Tironium irraa kan hafe elementoonni hunduu d block elementii irratti kan dhuman jechuudha. General ruliin isii akkam jechuudha? NS formulaan kun isaan hundaaf kan dalagu jechuudha. NS 0 up to 2 into n minus 1 d 1 up to 10 dha jechuudha. Yookaan jechuudha. Isa san qofaatu maal ta'a? NS 0 dhaan dhumaa jechuudha. NS 0 j n minus 1 d n minus 1 d 1 up to 10 dhaan kan dhumu jechuudha. Formulaa kana jechuun principal quantum numberiin fakkeenyaaf S kana duubaan jiru yoo 5 ta'e gaafa bakka tana dhufu meeqa ta'e jechuudha? Inni kanarraa 5 kanarraa takka irraa 4 jechuudha. Hadii duubaan dhufu 4 ta'e jechuudha fakkeenyaaf. The total valence shell electrons of D block element is equal within total number of electron in the outermost shell. NS orbital fi kan penultimum shell yookaan warra D orbital irra jiruuti wajjin wal qixa jechuudha. Valence shell electronin the valence shell electron jechuun maal jechuudha? Outermost electron jechuudha. Yookaan isii maal agarsiiftu san jechuudha? Guruppii tan agarsiiftu san jechuudha. Isiin guruppii agarsiiftu san
ida'ama eenyuti wajji wal qixaa isii S bilookii gubbaa jirtuu fi warra D bilookii gubbaan jirtu san wajjin gaafa walitti ida'anu wanti nuti argannu the outermost valence electron isii jennuun san yookaan isii guruppii wajjin wal qixaasan jechuudha san nuti argachuu dandeenyu. Isaan kana warra D bilookii jennuun kana keessa fakkeenya yoon isin argisiise kana keessatti konseptii wanti isin hubachuu qabdan wanti exceptionii qabdu jechuudha. Maal fa'aa akka ta'an sirriitti kan isin ibsu. Isaanis fakkeenyaaf warra D bilookii keessatti elementoota kiroomiyeemii fi koopparii fudhannee yoo ilaalle isaan kun haalli raabsa elementii isaanii D bilookii gaafa raabsitan jechuudha. Wanti isin beekuu qabdan D yoo fakkeenyaaf D irratti kan dhumatu ta'ee D gubbatti elektiroonoonni afur yeroo raabsinu afur akka nu dhufu ta'ee afur san baachuu hin danda'u jechuudha. Afur san istabil hin godhu jechuudha. Kanaaf istabil waan hin taaneef maal godha jechuudha. Afur tanarra dhiisee essii kanarraa takka gamana jaampii taate jechuudha. Elektirooniin takka gamana jaampii taate ruuliidha jechuudha. 4 fi 9 hin baatu jechuudha. Warri D bilookii san yoo raabsitanii jettanii dhumarratti D bilookii irratti kan dhumu ta'ee elektirooniin immoo gubbaa isaanii irratti barreeffamu dirqama elektiroonii afur qofti kan si hafu yoo ta'e gamana duuba deebitee maal goota S irraa takkatti deebifte 5 goota jechuudha. Kunoo foormulaan isiin sirriin itti raabsitu tooftaa kanaa jechuudha. Kan biraan immoo yoo fakkeenyaaf raabsaa dhuftee D bilookii irratti kan dhumu ta'e elektiroononni gubbaa isaanii irratti barreeffamu immoo dirqama 9 kan ta'u ta'e 9 san hin baatu jechuudha. Maaliif istabil hin ta'u waan ta'eef if duuba deebi'ee dirqama elektiroonii S irraa fudhatee takka isa kana 10 godhata jechuudha. Gaafa foormulaa S sirriitti raabsitu kana ta'a jechuudha. Maaliif isin kana isin hin jee fakkeenyaaf raabsa elektiroonii atomii kiroomiyeemii kan lakkoofsa atomaa isaa 24 ta'ee raabsi sirriitti kan ta'e kamijee filannoo irratti isin fiduu danda'a waan ta'eef yoo dhugaan isii raabsaa ooftan akkana taati jechuudha. Isii gubbaa sana taati garuu immoo foormulaa kana akka isiitti maali hin baattu jechuudha. Afurii kana hin baattu. Exceptioniidha jechuudha isaan kun. Warra exception jennuuni kana baachuurra maal gootiif duuba deebite isii kanaa sirriidha jechuudha. Isii kanaafis ka jalaa kanaa sirriidha jechuudha. Filannoorra isii kanarra jirtu deebiitaa jechuudha. Elementii fakkeenyaaf elementii paalaadiyeemiitii fakkeenyaaf elementiin tun immoo fakkeenyaaf raabsi elektirooniisii akkuma reefuun tana jenne noobil gaasiidha jennee wanni keessa kan keenyu noobil gaasii ni keenya sanboota exception wanti reefuun tana foormulaa jeneraal foormulaa isaanii san irratti wanti nuti jenne warri D bilookii akkamitti dhumuu qabaa jenne inni AC 1 up to 2 into N minus 1 D maal jenne 1 up to 10 jenne jechuudha. Jeneraal foormulaan warra D bilook elementiidha kanaa jenne. Garuu inni kun isa kana cabsaa jechuudha. Maaliif isa kana cabsaa? S kanarra maal ta'a jechuudha? 0 qabataa jechuudha. Saniif exceptioniidha jechuudha warri kanaa kun. S irratti foormulaan isin fakkeenyaaf raabsaa yoo dhufte fakkeenyaaf yoo raabsaatiin deemte foormulaa kana qabatte jechuudha isin. Fakkeenyaaf elementiin lakkoofsa tamaa isii 46 taate tun gaafa raabsite foormulaan isii yoo fakkeenyaaf raabsaa dhufte kana ta'a jechuudha. Garuu immoo isii kana istabil waan ta'uu hin dandeenyeef bifa kanaa yoo ta'e istabil ta'uu waan hin dandeenyeef elektiroonii lameen tana S'in kun elektiroonii lameen kana D'dhaa kanneeti D kana 10 godhee ifi isaatii 0 ta'a jechuudha. Gaafa isi sirriitiin barreessitu bifa kana qabata yookaan immoo bifa kana qabsiisuu ni dandeessa jechuudha. Full versioniin isaa yoo fakkeenyaaf yoo 5S duuba keeyse kana ta'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf isii iddoo kanaatu irra moor sirriidha jechuudha. Maaliif irra sirrii ta'e pereedii murteessuufis guruppii murteessuufis isa kanaatu irra si gargaara jechuudha. Asumarraa elementiin 40 lakkoofsi atomaa isaa 46 paalaadiyem jedhamtu tun guruppii meeqaffaadha tarree meeqaffaadha kan jedhu asumarratti S'in duubaan jenne yeroo hunda highest principal quantum number S duuba arganna jechaatiin ture. Kanaaf elementiin tun pereedii meeqaffaadha jechuudha yookaan tarree meeqaffaadha elementii tarree 5ffaa fi garee meeqaffaati garee 4ffaati. Garee 4ffaa jechuun 0 tanaa fi isii tana gaafa walitti daanu 10 argannaa jechuudha. Garee 4ffaa jechuun akkuma irraan beektan elementoota irraan gadii jiran keessaa 4ffaa irratti argamti jechuudha. Warra biisan jala jechuudha kan isin jirtu. Kanaaf isiin jidduu raabsi elektiroonii sirriin fayyaduu kana jechuudha. Kan biraa F bilookii yoo ilaalle
F blockii yoo ilaalle F block elementii jechuun elementii akkamiiti kan jedhuuf F block elementiis akkuma elementoota kaanisanii dhuma irratti F blockii F dhaan warra dhuman jechuudha. Warreen F irratti dhuman elementoonni sun elementoota F block elementii jedhamanii jechuudha. The last electron of the element is entered into F orbital. They are considered as F block element jennee waamna. The general valence shell electron configuration isaanii akkuma kan D block isan fakkaataa jechuudha. Innis maali? NS2 N-1 N-1 kan jedhu principal quantum number guddaan eenyu duuba jiraan jedhe S duuba ni kaa'ama. D duuba kan kaa'amu immoo N-1 dha. N-1 D duuba ni kaa'ama. N-2 ammoo maal duuba kaa'ama jechuudha? F duuba kaa'ama. Kun formulaa general formulaa isaaniiti jechuudha. Fakkeenyaaf N yoo torba ta'e yoo N torba baatee jiraate D duuba meeqa jira jechuudha? 6tu jira. F duuba meeqatu jira jechuudha? 5tu jira jechuudha. Kun formulaan isii akkana jechuudha. Asirratti wanti inni isin himu F block elementii kana kaayyatti karaa gabaabaan jechuudha. Akka isin hin dhibnetti wanti inni isin himuu barbaadu elementoonni warri F block elementii jedhaman kun marti isaanii hundi isaanii guruppii sadaffaadha jechuudha. Guruppii sadaffaa jalatti argamu. Hin jiru jechuudha. Kun isin kitaaba irratti keessan irratti hin barreeffamee hin jiru. Garuu akka isin hin rakkisneef elementoonni warri F block elementii jedhaman marti isaanii yookaan elementii san F block irra dhume taanaan elementii san guruppii sadaffaadha jechuudha. Akkuma walii galatti bakka fedhe elementii fedhe fudhatee raabsa elektro konfigureeshinii isiin qoftiin F qofa irratti kan dhumu yoo ta'e elementichi sun maal ta'uu beektaa? Guruppii sadaffaa ta'uu beektaa jechuudha. Tarreen ammoo akkatti beektu tarreen isaanuu if duuba irratti 4F fi 5F qofa irratti dhuma jechuudha. Elementoota san fudhattee yoo raabsite elementoota F block elementii jedhaman san haala qoodatamaa qabu fedhe qabu fudhattee yoo raabsite tokko immoo 4F irratti dhumanii kaan immoo warra 5F irratti dhuman jechuudha. 4F irratti warri dhuman maal ta'uu beektaa? Tarree jaffaa ta'uu beektaa. Warreen 5F irratti dhuman immoo tarree torbaffaa ta'uu beektaa jechuudha. Karaa gabaabaadha jechuudha. Kun mala gabaabaadha. Gareen ammoo isaan lamaaniif koomanidha. Gareen F block irra dhumu qofa murteessitaa jechuudha. F block qofa irra yoo dhume gareen meeqa ta'uu beektaan jee sadaffaa ta'uu beekta. Kun formulaa walii galaatiin akkasiin isin rakkifnetti isiniif himeetiin jira. Kanaaf formulaa san fayyadamuu qabdu. Warra fakkeenyaaf pireedii akkaataa itti murteessan jechuudha. Pireedii warra laaktanaayidii fi aktanaayid jedhaman sanadhaa fakkeenyaaf pireedii fi guruppii akkaataa itti murteessan fakkeenyaaf afaan oromootiin ilaaluu dandeessanii elementiin kiroomiyeemii haa fudhannu. Fakkeenyaaf elementii kiroomiyeemii tokko lakkoofsatamaa isaa 58 yoo ta'e elektro konfigureeshiniin isaa kana fakkaata jechuudha. Elektro konfigureeshiniin isaa kana fakkaata. Fakkeenyaaf waan tarreefu isiniin jirra F block dhumarraa F qabaachuu kana qofaan maal ta'uu beekna nuti? Dhumarraan F qabaachuu kana qofaan guruppii isaa himuu dandeenya. Lammaffaa inni kun afur duuba qabaachuu kanaan maal ta'uu beekna? Tarreen isaa meeqaffaa ta'uu beekna? Jaffaa ta'uu beeknaan jee tarreen isaa tarree jaffaadha jechuudha. F irra dhumuu qofaan guruppiin isaa meeqa jechuudha? F qofa irra dhumuudhaan guruppiin isaa sadaffaadha jechuudha. Guruppiin lakkoofsa roomaatiin barreeffama jechaatiin ture. Guruppiin isaa sadaffaadha jechuudha. Guruppiin isaa sadaffaa ta'uun maal tume? F qofa irra dhumuurraa beekna jechuudha. Ammoo lakkoofsi piriinsipaal kuwaantam nambarii F duuba jiru afur ta'uudhaan maal beekna? Tarreen isaa jaffaa ta'uusaa beekna. Fakkeenyaaf tarree akkatti mul'atti uunu teessinu fakkeenyaaf warra aktanaayidoota yookaan tarree torbaffaa keessaa yoo fudhanne yuuraaneemii yoo fudhanne ilaalle yuuraaneemiin elementii yuuraaneemii jedhamu kun yoo fudhanne ilaalle lakkoofsatamaa isaa 92dha. Elektro konfigureeshiniin isaanii hulluu gaasota luujiiti 86 moo akkasii kan isin battee jirtu. Kana booda elektiroonii hanga 86 irraa achi hafee 92 irraa 86 yoo hir'ifne meeqa hafa? 6 irraa achi hafaa jechuudha. Kanaaf jaansan fudhannee gaafa raabsinu kanaan akkanas xumurraa jechuudha. Nuti immoo asirraa F irra dhumuudhaan maal beekna? F irra dhumuudhaan guruppiin isaa sadaffaa ta'uu beekna jechuudha. F irra dhume waan ta'eef guruppiin isaa sadaffaadha. Pireedii immoo eessa laallaan jee F kana duuba piriinsipaal kuwaantam nambariin jiru kun 4 immoo 5 kan jiru qofa dalaallaa jechuudha. Yoo inni 5 ta'e pireediin isaa meeqa ta'uu beekta? Torbaffaa ta'uu beekta jechuudha. Pireediin asirraa pireediin meeqaffaa ta'uu beekta? Torbaffaa ta'uu beekta jechuudha. Asirratti malee dabalataan gaafa raabsa elektiroonii kana raabsitan wantoonni isin beekuu qabdan ni jira jechuudha. Kitaaba keessan irratti sirriitti adda beekan hin jirre jechuudha. Isaanis aisotooppii jechuun maal jechuudha? Elementii lakkoofsatamaa isaanii wal qixa ta'e atoomiik nambarii isaanii wal qixa ta'e garuu maal kan qaban jechuudha? Lakkoo isaan garaagara kan qaban jechuudha. Inni tokko
Aayisotooppii meeqa fa'aa qabaachuu dandeessi jechuudha. 4 fa'aa qabdu jiraachuu dandeessi jechuudha. Kaarbooniin abbaa 6 kun kaarboonii abbaa 13 gubbarratti jechuudha. Abbaa 13 jiraachuu danda'a, 14 jiraachuu danda'a, hanga 15 jiraachuu danda'a jechuudha. Isaan saniif warri akkasiisan maal jennaa? Warra aayisotooppii jennuun jechuudha. Aayisotoopponni maali? Lakkoofsa atamaa wal qixa qabu, garuu lakkoofsa hangaa garagara qabu. Asumaan lakkoofsa hangaa garagara qabu jechuun lakkoofsi niwutiroonii isaaniitis garagara jechuudhaan beekuu qabdu isin. Aayisoobarii jechuun maal jechuudha? Aayisoobarii jechuun elementoota lakkoofsi hanga isaanii wal qixa ta'e garuu lakkoofsa atamaa isaanii garagara ta'e jechuudha. Aayisotoonii jechuun maal jechuudha? Lakkoofsi niwutiroonii isaanii wal fakkaata. Gaafa irraa hirriftu lakkoofsi niwutiroonii isaanii kan wal fakkaatutu jira jechuudha. Garuu lakkoofsi atomaa fi lakkoofsi hanga isaanii maali? Garagara warreen qaban. Maaliif isaan kana keessatti aayisotooppii fi kana beekuudhaaf isin maal beekuu qabdu? Koonseptiilee hanga kana qabachuu qabdu jechuudha. Koonseptiin hangi kun maal jechuudha? Yoo aayisotooppii jee maaltu wal qixa? Maaltu adda? Kan jedhu qofa adda beekuu qabdu jechuudha. Aayisotooppii yoo jee lakkoofsi atomaa isaanii wal qixa. Aayisoobarii yoo jee lakkoofsa maaliitu wal qixa jechuudha? Lakkoofsa hangaatiitu wal qixa jechuudha. Aayisotoonii gisee jemmoo lakkoofsi niwutiroonii isaanii wal qixa. Aayisoo elektiroonii gisee jemmoo lakkoofsi elektiroonii isaanii wal qixa. Aayisoo jechuun wal fakkaataadha waan wal qixa jechuudha. Elektiroonik jechuun elektiroonii jechuudha. Kanaaf wanti inni wal fakkaataa qabu lakkoofsa elektirooniiti jechuudha. Kan biraan immoo wantoonni isaan adda ta'aniin lakkoofsa pirootoonii fi lakkoofsa niwutirooniitiin garaagarummaa qabu jechuudha. Elementoonni akkasiisanii kana jedhama jechuudha. Paartii itti aanu walitti deebina nagatti jechuun barbaada. Paartii itti aanu eenyutti irratti deebina? Paartii itti aanu irratti gabatee pireedikii ammayyaa keessatti warri ripireezentaatiif elementii jedhaman warra S bilookii fi P bilook elementii jedhaman afaan biraatiin ammoo ripireezentaatiif akka jedhaman paartii itti aanu qabanneeti kan inni isin dhufu nagatti jechuun barbaada. Laayik godhaa, sabiskiraayib godhaa, warreen hin godhini laayik godhuun isinuma fayyada. Akkuma asii viidiyoon koo onlaayin ta'in isin bira akka dhaqqabu godha. Kanaaf nafaana bu'aa jechuun barbaada. Afaan keessaniin afaan saba guddaa afaan Oromootiin barnoota guddaa akka argattan jechuun barbaada. Thank you.